harri guyyaa irreechaati bara baraan malkaa kanatti baanee ayyaanissinaa waggaa shanarraa jahaati jaalannee ciniinsifattee sagantaa kana dhufuu hin dandeenye waggaa shanarraati isin kan dhalatte kanaaf har'a ayyaana kanaan waan guyyaan sun walitti nuu qajeeleef ayyaana isii kan waggaa shanaffaa asumatti bakka ijoolleen Oromoo walitti qabamanitti ayyaanissuudhaaf saganteessine yaada kana seenatu dhiyeesse seenaan hedduu haa galatoomtu ayyaana kana malkama sanitti bakka ijoolleen teenya baay'inaan argamanitti yoo goone bareedaa yaada jedhu waan dhiyeesseef nullee yaadicha fudhannee asitti saganteessine mana barumsaatittuu saganteessine manni barumsaatitti har'a guyyaan sanbata rawaan ooleef hin ayyaaneffamne wixata ayyaanessiti garuu ayyaana kana wanti baay'ee adda isa godhu bakka ijoolleen Oromoodhaa silaa waamneellee guutuu biyyaa keessa walitti qabuu hin dandeenyetti biyyoota Awurooppaa hundarraa bakka walitti dhufanitti waan ayyaanessineef ayyaanni isii kan waggaa shanaffaa kun kan addaa ta'a kan bara baraallee asitti deebinee akka ayyaaneffannu abdiin qaba atillee haala kana hordoftee waraabbii kan akka yaadannoof jaalanneefis ta'u maatiifis ta'u waraabuu keetiif Muhammad Sedduu galatoomi ijoolleen asitti hirmaatanis maatiin sagantaa kana asitti waliin qindeessines hunduu galatoomaa jedha ulfaadhaa jaalluun immoo bara baraan si haa ga'u jennaan baga Rajanam borun jendeo, sirang borun jendeo, sanyi warra boru, bade sanyi warra boru, rejige jalan dufeo, murada jalan dufeo, mana kurati nagalciyo. Baregere ini badalciyo, ini suni saya kudatu, riskabe ya dongatu, rejigenya andubeo, rejamuti ayanao, rejamatu alalao, medina medisa.